maatiin koo hojjettaa mootummaadhaa miti. Qonnaan bulaadhaas miti maatii akkanuma. Harka qalleessaadha maatii hojjetee na barsiisedha. Waa'een barattuu Gannat Margaa ammas oduu ijoo ta'uun itti fufeera. Dhimma kana bal'inaan isiniin dhageessisa. Barattuun Gannat Margaa dhalattuu magaalaa Asaasaa yoo taatu, bara kana qormaata kutaa 12ffaa biyyaalessaa qabxii olaanaa akka biyyaatti galmeessifteetti. Gannat achuma mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Asaasaatti baratte. Booddeerra carraa mana barumsaa ifa boruu dodolaa ishee seensisu argattee kutaa 9 hanga 12 achitti xumurte. Namoonni ollaa ishee jiran haala mijataa hin taane keessatti akka guddatte raagaa ba'u. Haati Gannat mana baaburaa yookiin ofcoo hojii midhaan daakuu hojjettee abbaa malee kophaa ishee guddifte. Gannat garuu haadha rakkoo keessatti ishee guddiftee hin qaanessine. Qabxii olaanaa akka biyyaatti 600 keessaa 579 galmeessisuu dandeessetti. Kun gama saala dubaraan qabxii olaanaa saayinsii uumamaa bara kanaa ta'ee galmaa'edha. Barattuun Gannat turtii addatti sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo waliin taasifteen barnoota fayyaa akka barattuu fi rakkoo gama kanaan jiru furuuf akka kaayeffattee dubbatteetti. Namni ishee gargaaru jiraannaan carraa iskoolaarshiippii argattee biyya alaa deemtee ogummaa fayyaa akka barachuu barbaaddu dabaltee dubbatteetti. Maatii harka qalleessa irraa dhalattus mul'anni ishee dheeraa fi dhalootaaf fakkeenya kan taatu shamarree jabduudha. Keessumaa bara kana barattoonni Oromoo barnoota saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaan saala lachuunuu qabxii olaanaa galmeessuun seenaa hojjetaniiru.